akkuma jirtanitti nagaan keenya sinii dhaqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Kallattiin gara oduu ijoottan Koreen giddu galeessa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO walgahii idilee guyyaa lamaaf turee fi murteessaa ta'e kaleessa xumuruun ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsichi rakkoolee biyyattii keessa jiran kanneen gad fagoo ta'an qorachuun kallattii fuuldura bu'uuraa jedhu kaa'eera. Paartichi biyyi karaa qaxxaamurarra jirti. Filannoon jiru haaromsa dimokiraatawaa yookiin diigimsa biyyaati jechuun akeekkachiisee jira. Itti dabaluunis Koongireesiin Federaalaa Oromoo gaafilee dhiyeessee jira. Waraanni Oromiyaa fi Amaaraa keessa akka dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa hundi akka hiikaman, mirgi siyaasaa akka kabajamuu fi boordiin filannoo haaraan akka hundeeffamu KFO'n gaafilee dhiyeessee jira. Waamicha uummataaf taasisee keessa KFO'n uummata Oromoo gara tokkummaa fi waadaa dimokiraasiif waliin dhaabbachuuf waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni idila addunyaa immoo dhiibbaa mootummaa irratti akka godhu gaafatee jira. Qabsoo nagaa fi dimokiraasiif murannoo ni jira, garuu haalli mijataa mootummaa irraa eegama jechuun KFO'n beeksisee jira. Hayyoonni fi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa garaagaraa marii mata duree kufaatii mootummaa Itoophiyaa booda barbaachisummaa marii biyyoolessaa Oromoo jedhu irratti walitti dhufan ibsa waliigalaa baasanii jiru. Ibsa isaanii keessatti sirni mootummaa Itoophiyaa waggoota darban uummata Oromoo irratti cunqursaa fi rakkoo hedduu fiduu ibsanii jiru. Injifannoowwan qabsoo Oromoo mul'atan garuu sirni kun duubatti deebise. Waliigalteen marii sana akka agarsiisutti sirni mootummaa Itoophiyaa tokkummaa Oromoo diiguuf tattaaffii godhaa jira. Kanaaf tokkummaa uummata Oromoo deebisanii jabeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Marii irratti saboota cunqurfamoo waliin wal hubannoo fi wal tumsuu cimsuuf hiree murteeffannaa ofiin murteessuu fi sirna haqaa ijaaruun furmaata ta'uu waliif hubatameera. Ibsa keessatti uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuun nagaa fi tasgabbii naannoo isaa deebisuuf marii biyyoolessaa saffisaan gaggeessuu akka qabu yaadachifameera. Odeeffannoo birootiin caffeen Oromiyaa yaa'ii idileesaa bara kana adoolessa 20 bara 2025 xumuruun bajata mootummaa naannichaa raggaasee jira. Bajatichi hojii misoomaa, deeggarsa aanaalee fi bulchiinsa magaalota akkasumas haala qilleensaa fi rakkoolee tasaa ittisuuf oolu jedhameera. Bajanni bara kanaaf qophaa'e hojiiwwan bu'uuraa akka tajaajila fayyaa, barnoota, qonnaa, bishaan dhugaatii fi daandii babal'isuu irratti kan fuulleffate ta'uu hoogganaan biiroo maallaqa Oromiyaa obbo Tolosaa Gaddafaa ibsaniiru. Akkasumas hojiiwwan guddaa hojiirra oolchan keessatti hirmaannaa aanaalee fi magaalota cimsuuf carraa kan uumu ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa isaanii caffee irratti dhiyeessaniin bara bajata darbe keessa carraa hojii dhaabii lammiilee miliyoona 2 ol ta'aniif uumamuu ibsaniiru. Akkasumas karoora bara haaraa keessatti dargaggootaaf carraa hojii bal'inaan uumuu fi misooma naannoo saffisiisuuf hojjetama jiraachuu himaniiru. Yaa'ichi kallattii siyaasaa, dinagdee fi misooma bara haaraa irratti xiyyeeffachuudhaan murteewwan barbaachisoo ta'an dabarseera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaa haasaa isaanii keessatti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Ameerikaan maallaqaan ijaarte jechuun dubbatan. Haasaa isaanii kun jimaata darbe Waayit Haawusitti seeneetaroota paartii Riippablikaanota simachuudhaan taasifame. Tiraamp yeroo darbees akkasumas jechuun isaanii ni yaadatama. Garuu dhugaan jiru faallaa kanadha. Hidha haaromsa guddichaa guutumaan guutuutti qabeenya uummataa fi deeggarsa biyya keessaa qofaan kan ijaarame ta'uun ni beekama jechuun Addis Standard gabaasee jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isaaniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.